Jooteen tulluu waaqaleera. Jooteen tulluu waaqaleera. Jooteen tulluu jala lakkoo barbaadatan. Jooteen kinooti. Aileen caati dhugaasuma seensi jooteen seensisi. Sanyi jootee seensisi. Jootee seensisi sooree yoo dhufte amma gabbuu Anjala. Sirba tokko muluu yoo nu dhageessifte sagalee isii dhageetiin gabbuu ammutuma asmaatti. Sooreen jirti kun olaal. Sooretti wal malee maal qabna nu jee inda'um isa nu sirbime. Adeellam koome kaarrolee koo barbaadama sirbi. Sooretti akkaattaluu barbaada bakka. Anoo Arif nu jee. Anoo Arif carraa naa kennisu. Nu waliin aadanna wal malee maal qabna. Yoo akkaatama keessatti argamu barbaade koome kaarrolee koo mala naamanii sirbiiti sooretti garaa naa qubi. Animo. Sirba mulu koome kaarrolee koo mala naamanii Maali buluudha sirbi malee maaltu si kaa'ii gade. Osoo buluun teessuma jechuudha. Adeemsa egaa. Osoo buluun bittumu. Yoo sirbe. Remixi godhi remix. Aduartu sirbe. Aduartu sirbe. Meejara isiin danda'u meejarri si haayi meejarriidha yelloodha. Asi wal dhaba. Mataa qofa jetti sammuudha. Herrega mammaatti galmaa ture. Herrega mammaatti galmaa ture. Akkuma kana dura galmeessaa turre akkuma qarshiin sassaabamaa turettidha kan hin galmeesse. Baay'inuma qarshiiti irra caalaa kan hin galmeesse. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa kana namni baay'een maqaa isaadhaan hin fayyadamu. Maqaa garaagaraa waan banatuu fi baay'ina qarshiin galmeessaa ture. Yoo gargaarsi kun itti fufaa ta'e mana qabametti itti fufamee haala kanaanidha galmeessaa kan hin ture. Itti fufamee walumatti waliigalasaa guyyaa gaafa dhumaa akkuma kana duraatti beeksisuu wayyamoo kan galmeessi amma beeksisuu wayya. Inni kun beeksisa. No, takkaa yaada. Okay. Yeroo baay'ee namni kenna waadaa seena waadaa nyaata beektaa? Waa'ini ummata waadaa nyaatu nu godhu ummata waadaa baatu nu haa godhu waadaan amaanadha. Amma ati 500,000 miliyoona 1 miliyoona 2 jechuu dandeetta ka galu 20,000 30,000 bilaashatti nama kana maqaan baduu ta'a. Ummanni kenna yeroo baay'ee waadaa seenuudhaan namni badhee dhageeffatu gargaarametti beeka ka galu mootuu 10,000 20,000 30,000 100 takka akkatti nama ajjeesaa jirra waan ta'eef guyyaa beellama mana biraa ammallee irra deebitee galmeessitee guyyaa 5-6 kennine waan akkaawwanti irra galamee fi waan waadaa seename wal bira ibsitee irra deebiidhaan warri waadaa seene akka bakkaan gayan waadaa warri mootuu waadaa hin gargaarin akka gargaaran yoo irra deebiidhaan mana biraa bannee ammas sagalee taaneef bareedaa yaada jedhu qaba. Jabbayaa keessaan nu ibsu mulee keessaan nuufaa barreessu rakkoon hin jiru siifan erga. Maqaan isaanii hunda isaa gaafa san tokko waama maqaa isaan gaafa isinii erganii. Jechuudha. Ayyoo rakkoo hin qabu. Akkasuma wayyaa hundumtuu gaafa amma sagantaan qabame kan itti fufamee yoo guyyaa lammataas yoo jiraate haaluma kanaan itti fufamee guyyaadhumaa waliigala isaa ida'amee akkaawuntii irras kan gales gaafatamee warreen hafees yaadachiifamee warreen hin gargaarinis guyyaadhumaa gargaaree walumatti beeksisa goonee galateeffannee gaarii dhadhee yaadaan illee. Akkas. Akkasuma. Galatoom. Waasaati dhugaa amma yaada beekte kanaan dura miliyoona 6 guurre jedhanii wannoonfaa maqaa seenyuun firoonfaa miliyoona 6 nyaate jedhanii bidditti qabachaa tule birriin gale garuu ammas hin ga'u jedhanii dhuguma ittani garuu dubbiin kun dhugaadha. Irruma keessa garuu sanyiifis ergi anaafis ergi wanni kun hin taatu dhuguma itti mucaafis maqaa ta'a nuufis maqaa ta'uu danda'a. Wanni guddaan immoo isinitti tolu nu akkaawuntii mucaattaa galu jenne malee akkaawuntii ofii banannee qabnu tokko illee hin jiru maqaa isaatiin jira. Kaashaappii uma qofa I think amanteetu fidee ufee natti fakkaate isa sanyiitu bijeesse. Ana achirratti galeeyyuu muraasa kan amanteerra baay'ee muraasa doolaarri kan galee akka jiruun birrii biyyaati. Birriin biyyaa immoo kan jedhame lakkoofsuma mucaatirraa
itti bargalchina jedhanii nama muraasatu kaashii galche. Nama muraasa galcheeti kaashii joote. Nama muraasa. Doolaaruma 50 qofaadha. Wanti faani sooreeffaan biyyi Nama wanti muraasa jedhanii. jette. Hunduu biyyatti galchanii warri immoo doolaaraatu biyyatti galchanii warri hin galchine immoo biyyumatti galchina jedhanii waan namatti tolu keessaa tokkollee waan nu bira nama dhuunfaa tokko bira ga'u hin qabu waan inni guddaan isa. Kashaappii amartiidha sooretti. Kashaappii amartiidha irra. Kanameti. Kanameti sore kanameti. Ayyee amarratti waan tokko. Okay, akkas yoo ta'e Al tokko hin bahin. Al tokko hin bahin al tokko hin bahin. Oille, akkas yoo ta'e sandiqeenis achumatti haa ergu sore isumarratti haa ergu eewudha sandiqee moo yottee maqaa isaanii isuma erga rakkoon hin jiru sanyii beektaa erganii indoom akkaawuntii irratti galchuun in erga amantiin gasheef wanti nu erga rakkoon hin jiru risiita nu erga walumatti irraa fuudhe. Akkuma tolee agartanii. Hin bahini. Dhaamsa tokko bichaan qaba. Inni fi maanni jennaani akkuma beeknu akkuma wal argaa jirru akkuma hasaarru ani mucaa Oromoodha. Akkuma argaa jirtanii mucayyoon tokko biyya Beeruutii jiraatti. Ani dhimma akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti wal barree dhimma sabaa gargaarsa goonu kaleessa gargaarsa gochaa turre kanuma irratti wal beennaa. Kan biraa maatiillee nan beekaa ani ogeessa kaameraadha. Namoonni jala jirtan hundumtuu keessanuu dhaga'a. Kaameraa siif erga jettee qarshii 200 fi 30 narraa fuutee akka waan Ameerikaa jirtuttidha. Hiriyaa ishee yookiin abbaa manaa ishee wajjin kan haasaa turte. Hiriyaa ishee naqamti jiraata. An akka obboleessa isheetti dhiyaadhan ture. Anarraati qarshii 200 fi 30 fuutee ji'a afuriidhaan jalaa baddee jirti. Ijoolleen naa barbaadaa jiru. Beeruut keessatti amma argamteetti jechaa jiru. Warra achis warra imbaasii Beeruutis dubbiseen jira. Piliis yoo dandeessanii viidiyoo suuraa irratti hojjedheen jira. Suuraa ishee irratti sheer naa gochuudhaan mucayyoo kana naaf barbaadaa. Ani hojii biraa hin qabu barataa yuunivarsiitiidha. Waggaa 3ffaan baradhaa darbee hojii kaameraan hojjedha. Kanaaf qarshii 230 kaameraa naaf erguuf jettee fudhattee baddee jirti. Riisiitiin harka jira. Suurri ishee jira. Sagaleen ishee meeshaan siif erga jechaa turte hundi isaayyuu hin jira. Piliis ilmaan Oromoo yoo dandeessan kaleessa dheengaddas dhimmuma gargaarsaa irrattidha kan wal barree. Kanaaf mucayyoo kana ijoolleen Beeruut jirtan naaf barbaada. Qarshii kiyya qofaa akka isheen naaf deebistu qofaa gaafadhaa. Miidhama ishee hin barbaadu. Anis kanuma bichaan dhaammachuu barbaada. An gargaarsa waa tokko maalii hin barbaadu. Garuu mucayyoon kuni Beeruutii jirti. Ijoolleen naannoo sana jirtan naaf barbaadaan dhaamsa kana qofa dhaammachuu barbaada. Ijoollee hedduun hin beeku. Viidiyoo kiyyallee firnaa godhanii jiru. Kanuma dabarfachuun barbaada. Ameerikaa jira jettee nyaatte. Jaalallee ishee duuba waan tokkoyyuu hin naasofne isaan garuu akka Ameerikaa yookiin Waashingiten disiin jirtuttidha. Kan waggaa 3 wajjin haasa'anii isheenii kan jirtu Beeruutiidha. Appilikeeshinii fayyadamteeti kan isheenii bilbila yeroo kallattii bilbiltuu fi bilbilli Waashingiten dis jedhee seenaa fi isa. Garuu isheenii Arabatti heerumtee Sudaanitti heerumtee Beeruutii keessa daa'ima tokko qabdi jechaa turanii ijoolleeni. Ani uumaa tokkoyyuu hin beeku. Anaan akkuma maatiin ishee yeroo bilbilli duduunaa bilbiltee maatii nagaa naa gaafadhu jetti. Asuma irratti sooshaal miidiyaa irratti ishee bare. Garuu jaalalleen ishee anaaf akka maatiitti natti dhiyaata. Akkasitti ani kaameraadhuma naaf erguuf dhugaadha seetanan qarshii dabarsee mucayyoon kun akkasitti qarshii 230 ana jalaa fudhattee jirti. Beeruut keessaa Sudaanitti. Jooti irratti dabarsite. Akkaawuntiin an biyya keessaati. Akkaawuntii isheen naaf ergite irratti hin dabarse. Akkaawuntii sanarraa yeroo chuma birriin bahee baalaansiin isaa ammayyuu zeeroodha. Eenyudha akka abbaan akkaawuntii suni? Akkaawuntiin Meselee Taaddasee jedhama. Akkaawuntichi nama Amaaraadha. Arguu hin dandeenye inni yeroo chuma akkaawuntii zeeroo godhee akkaawuntii kanarratti galchiiti. Ani asii doolaara fuudheetan siif bitaa. Siifan jijjiiraa akkaawuntiin kun kan goddenyaa koodha jetteeti kan isheen natti ergite. Waan isheenii yeroo rakkinaa irratti maatii koo naa dubbisii bilbila maatii koo didee bilbila hiriyaa koo jaalallee koo na didee gisee shanaan jettu dhuguma nama gara laafettiidhaan se'ee
Ani waan shingitee indi jirtudha seetan qarshii jijjiiree itti argen. Isheen garuu Beerut keessa jiraatti wanti Warra jedhamu shin tokko beektaa? Warra shin beektaa? maatii ishee bilbilee abbaa ishee faadha isheetiin intalli keessan akkasuma goote ani barataa yuunivarsiitiidha qarshii koo naaf deebisiisaa jennaani isheen nama heerumte daa'ima qabdu maal gochuutti ergitee humaa tokko hin beeknu ani kan siraa hojjedheen jiraadha naan jedhe abbaan ishee waan godhu dhabee ji'a meeqa kadhadhee har'a ji'a afur fixeera waan godhu dhabee tanan viidiyoo irratti hojjedheen viidiyoo irratti hojjechuun barbaanneen furmaata dhabee tan har'a ol deebi'eetiin taa'aa jiran barnoota yuunivarsiitii illee addaan kuteen taa'aa jiran maaliif jennaan hojii aan hojjechuuf karoorfadhee qarshii walitti qabachaa ture hundumaadha kan isheen na jalaa fudhatteen kanaafi yoo dandeessan mucayyoo kana naaf barbaada. Joote amma asili faa Mubaarak faa itti gadi lakkise kaa isaan ummatuun ergi intalitti. suura Oromoon kana kanatti walirratti ilnaaf beekta. Maaltu asili? Ani amma dhugaa isiin nama biyya keessa jiru barataa nyaachuu balleessite malee sila gumaa bayachuun isii akka shamarraniitti bareeda ture osoo nama akka anaa kana fa'a nyaatte maaliif jennaan yeroo baay'ee shamarran keenya nyaatamuu malee nyaataniin beekan beekta baalaansi godha kaan biyya chaayinaatti barte waan ta'eef waan uumame hunda kaameraa amma nuti rakkoo miti kaameraa walitti illee aggaaccaanee jootee kennaaf hin binna jootee sitti hin dhaga'amini ani qoosatuma ergaa dabarsa sii binna yoo isii dhabnellee sii binna waadaa sii seenna sii binna dhugaa sii gargaarra hiriyyaa kennaa mana waarkaatti illee si argaa tokkoffarratti mucayyoon argamuu baattullee waan dandeenyu olii buufnee kaameraa sii bituu qabna tokko jedhu tokkoffaa. Isii arguu dhabuu carraadha eeganiiti arabaa taate. Jooteedhaaf kaameraan bitamuu qaba isinii galee tokko. Lammaffaa amma mucayyoon tuni erga afaan Oromoo dubbataa 200 dhiirarraa nyaatte yeroo baay'ee shamarran keenya biyya arabaa jiran kun waan nyaatamaniif gumaa baafattee karantaaneen gumaa baafatte garuu waan jedhu qabu an kanarraa ijoolleen biyya keessa jirtan shamarran illee akka amala badaa jiran akka sobanii nama nyaatan duraan suuraa nama jarajanii amma gara mallaqaatitti illee akka taran asirraa ijoolleen dhiirota hubannoo barnoota isinii ta'a isaaf mudannoodha warra kaaniif immootu barnoota ta'a asumaanuu obboleettiin keenya yoo sagalee kana dhageette mucaan kun barataadha biyya keessa yoo mallaqaan balleessin yoo arabdichi si harkaan nyaatin cinaa tokko si gargaarraa hamma si harka jiru deebisiif dhaamsa jedhu qaba wal nyaatuun gaarii miti inni lammaffaa mootu mucaan kun barataadha dhugaadha biyya keessa jira argaa jirtanii nama yoo hedduu tokkummaa Oromoo irratti hojjetu anamma hin arga gizee baay'ee gizee ijoolleen nu arrabsan naamin dhaqee dhageeffadha beektaa nami gizee an dhaquun argu yaada isallee hin dhageeffadha tokkummaa irratti haa hojjennu maarre dhaama dhiyoo kana faa mana I think mana caafeenatti fakkaata minaamin sadaqaa jedhan beeki amma ani fakkeenyaaf uummata keenya biratti wanti gaariilleen sadaqaa itti fakkaata sadaqaa kabeenu nuti yoo sadaqadha yeenu Oromoon hin sadaqatu karaa inni beekne yoo irraa fuudhan malee si galee rabbiif jecha yookiin waaqa uumaa sodaa amantii isaati jecha amma namni leenca sii kennu hin jiru gizee ati daaraa dibattu sii kenna si galee sadaqaa miti si azanee namummaa faa sii kenna ati fayyadamtuuf Oromoon leenca sii kennu hin jiru dhugaa walitti himna sadaqaa miti kun kijiba abbaan sadaqaadha jettan leenca keessa hudduu keessa kaayadha si galee sadaqaan isa dhukkubsataa gargaaran isa beelayaa beela baasan isa dheebotaa dheebuu baasan anuma geemii taphataa oola miti sadaqaa miti sadaqaa geemii arabatti taphata faranjiitti taphata somaaleetti taphata amaaraatti taphata oromoon qofti ijoolleen kaayiroo qofti hin taphatan dhiyoo kan amma mana caffeetitti warri kaayiroo sadaqaadha minaamin jedhu ijoollee takka yoo warri isaan mana kanan mana kiyya dhufan kabaju hundatu akka waan namaan birri isaa irraa saamee himataa ture jooteen seenee walirratti xiyyeeffatuu dhiifnee osoo wal gorsinee jedhee yaada akkasii fa'in arga yeroo baay'ee beektaa ijoolleen nu komatan. Innaa jootee dhugaadha nama gaariidha anillee walitti dhufeenya hedduu dhabaannuyyuu malee yaada isaa nama yeroo baay'ee naa ta'u ani ishiin nyaattellee obboleettii teenya jaartii arabaati firooma nu baay'isuuf arabatti heerumtee miskiina obboleettii irraa nyaattee arabatti geessite wanti goonu hin jiru mucaan nyaatamellee obboleessa keenya barataadha wanti godhuu qabnu furmaanni inni jalqaba
jootedha kaameraan akka irratti akka bitamu irratti hojjechuuf wal gargaarreen nuti namni muraasni doolaara 100 walitti baafnee hin binnaame 200 xiqqoodha bar baay'ee xiqqoodha mucayyoo kun bareedduudha araba fakkaatti isin gala kanaafi lammaffaa irratti mucayyoo namni beektan yoo jiraattan fida hin garafna. Mee zuun godhe akka gaarii? Akkaafuu nyaatame joote asili. Miira keessa galchi. Sooree Mee zuun godhe? Akkaafuu Isheen nyaatame. ani dhugaa dubbachuu fi mucayyoo kana ani jechuudha dhugaa dubbachuu mucayyoo kana ijoolleen araba jala araba mana arabaa hojjechaa maadaamiin ifachaa kun akkasitti gaafa uummata Oromoo gargaaran birrii hedduullee walitti qabee uummata Wallaggaa gargaaraa turre nuti. In amanu ani ijoolleen akkas godhu jedhee ijoolleen Oromoo akkas godhu jedhee guyyaa tokko sammuu kootti yaadee waan hin beekneefidha mudannoon kun kan narra ga'e. Nama namane dafeetiin. Anyway, Anuyyuu doolaara 6,000 nyaatameen dubbanne bar meeqa ta'a birrii Itoophiyaa 600 dhalaan na nyaate. nam beeka akkas nyaata. Asili. Eenyu si Nyaata nyaate? bukkee dhaga'een ture dhugaa rabbii. 4,000 dhaga'anii garuu. Doolaara 6,000 wallaan. Oh my God. Anyway, Kumaa it's okay. baafata jettee tuma galee innidha. Yaa'u dalaydee fidda maallaqa garuu kaajuma jootee kun hin ulfaata sii galee. Maaliif barataadha mucaan kun? Oromoo fakkaatu. Mucaa Oromoodha. Maatiin ishee Wallagga Lixaa magaalaa Wallagga Lixaa keessatti biilaa keessatti dhalatan Najjoo jala maatiin ishee. Abbaan ishee qotee bulaadha. Antee Abbaa ishee shamarran otoo yaadde wallaggaa haadha ishee otoo jaallattee akkas Muramte kanaafani bakkana sadii yoo muramte Oromoo. Tole maqaa Wallaggaatiin maqaa balleessi tole. Ani garuu jechuudha jooteellee miti asiliin gaafa 4,000 nyaatame dhani asilii dhumti maal ta'e shawwadame indee nooyde gadi ba'eerra deemaa laata boodee geeddabe beektaa. Ani maal seetani? Ani yeroo dheeraa haalli amma biyya keessatti qarshii 2,030 jechuun qalliitti hin argatamu. Yeroo sana qarshiin na hanqatee hiriyoota koorraa 30,000 20,000 walitti dabaladheen ergadhe. Dhugaa dubbachuuf hagarraa hiriyoonni koollee nan gaafanne mudannoo kana yaaliidhuma godhu malee jechuudha. Qarshii kana guutummaa an ofii kootii miti. Maaliif meeshaan kun osoo naa dhufe amma kunootuun taa'ee editingii hojjedhuun taa'ee gargaarsa uummataa galmeessaa ture argaa turtan. Hojii kana ammoo harkaan gaadha jedheetiin tattaaffadhee fuutee lafatti na dabaltee na biraa badde. Barnoota kiyya addaan kuteen taa'aa jira. Maaliif jennaan kappaleen baradhaa riftivaaliin baradhaan waggaa 3ffaa. Kappalee waan hin baradhuuf. Joote. Bakka dadhabee maatii ishee jaarsummaatti baasee hiriyoota ishee jaarsummaatti baasee dhiisii maasin fayyadu qarshiin kiyya jedhee kadhee dadhabeen nan dhiise bakka waan hin godhu dhabee ijoolleen amma keessaan deemanii mubaarikiif illee bilbilee suura ishee naa ergi sooshaal miidiyaatti hin baasaa jedhee biizii ta'a mubaarik yeroo baay'ee karaa feesbuukii suura kushee ergee fi riisiitii kunoo riisiitii kana ergee fi sagalee ishee viidiyoo ishee waraabee karaa isheen nattaasofte hundumaa ergee fi mubaarikii illee biizii ta'een waan godhu dhabee dhuman cal jedheen dhiise bakka yeroo itti ga'u sammuu kiyya nagaa nan argatu maaliif ennaan waa'ee qarshii beektu keessumaa waa'ee biyya keessatti qarshii biyya keessatti haga kana argachuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Innaa maa godhuu dhabee garuu Beeruut keessatti ijoolleen argamteetti Sudaanitti heerumtee jirti waan goonu wallaallee abbaa manaa ishee daa'imti ishee kan Sudaaniidha naan jedhan. Maa godhuu dhabee maakiin illee jirti maakiin illee yeroo meeqa bilbilee fi maakiin dhageesseetti dhimma kana. Jalqaba kaameeraa kana immoo Mubaarik akka bitee naaf erguufaa Mubaarik gaafadheera. Hojiitti biizii ta'a. Irrakkisu bakka Mubaarikiin hedheetan dhiise kaayiroo irraa bitii naaf ergi jedheeni qarshii siifan ergaa. Joote amma dhimma mucaasa kanaa ofirraa finneeti akkuma asiliin jedheyyuu asiliin namoota ni beeka asiliin wajjin wal dubbadhu doolaara 100 walitti si yoo walitti si qabne doolaara 2,000 namni nama 20 yoo taane doolaara 2,000 sun inni walitti si qabna doolaaruma 2,000tu 200 ta'a. Asiliin kana qofa miti dhugaa dubbachuuf mucaa keenya mucaa michuu seenaa artist michuu seenaa hin beektaa guyyaa tokko mana isaatti wanti jedhee yoo xiqqaate gara kooyinsii 500 walitti qabee fi guyyaa tokkicha jechuudha. Kooyinsii 500 jechuun gara naannoo doolaara 5,000. Akkaawuntii maqaa maakii qabatee kan dhufe maakii miti. Maakii miti nama biraati. Ani maakiidha jeessa. Na kanaatiif asiliin akkuma jedhe
haga dandeenyu si gargaarra ummataa of hin jeeqini maallaqni ni dhufa hin darba asli yaaduma sirreedha amma ishii barbaadde iftes argachuuf dhabuu dandeessa ammoo yoo akka jennu hin barbaannu jechuu miti haga dandeenyu numa barbaanna miti asli. Numa barbaanna waa amanuun garuu akkuma barumsa irraa baratu karaan salphaadhama yoo ta'e kaameraa bitu. Inni sunillee haqa kee rabbiin guyyaa tokko sii galcha. Ati yaada kee qalbii tokkoon gara hojii keetitti ati bobba'uu qabda. Kaameraan sii bitama. Inshallah. Bakka. Saba akkana qancis qabaachuun waan salphaa miti jabaadhu. Iskeemiin baay'ateera biyya keessatti wanni shawwadamuu hin qabne namni keenya dheengadda osuma boo'icha zaruu wadaajootii galaa artist zaruu wadaajootii galaa turre mucaa hiriyyaa keenya tokkotti bilbilame kana godhi maal innaan birrii wayituun iddoo akkasitti sii galee maali jedhaniin jechuudha mucaan nama jabaadha waan tokko irratti hojjeteetuma najjara bilbila isaanii mucaan computer software engineering barate bilbila isaanii akkaawuntii isaanii hundumarra ga'ee jechuudha hin qabsiise dhumarratti mucichi jara. Garuu kallattii isaan itti sitti himani in shawwadamtaa jechuudha. Kanaatiif iskeemiin biyya keessatti ni jira of eeggannoo guddaa godhaa isinin jedha hawaasa keenyas keessa jiru. Gorsa laadhuuf dooktar waan kanarratti. Amma hattuu sana xalee jira beektaa? Hattuun duraanii faaradha. Kaamaa kun fira fakkaatee ijoollee gandaa fakkaatee si nyaata si gala. Hattuu isa duraanii faaraa si ajjeesan irraa of fayyada. Isa ammaa kun baay'ee hamaadha waan ta'eef ammatti furmaanni jiru dura mucaa kenna nama lafaa dhufaadha barataadha ogeessa kaameraati. Isaaf kaameraa bituudha. Itti aansuudhaan amma yooma argitellee nyaadhee kira mana ofirraa kafalee araba narraa fudhatee bituuf ture. Biyya immoo Ameerikaa jedhee jireef waan jaaladhuuf yoo jettee wanni gootu hin jiru intala durbaati beektaa. Homaa wanni godhan hin jiru. Kanaaf jootee kiyya waaqayyo duniyaa biraa bakka si haa buusu waaqa kee waan inni si haa galchu. Kaameraa immoo sii binna rakkoon qabu wal ijaaran sii binna maa sooreen faatu dhiyoo kana mucaa goskoo jedhu sani manuma xiqqaa tokkotti kaameraa laaptooppii bitaniif bar rakkoon sii bitan. Ani biyyan ture gaafa sun halkan guutuu rabne ani taa'amu. Mana darbaa manuma hiriyaa kiyyaatti wal gaanii akkuma qoosaa keessa yooma san bitaniif kennanii rakkoo miti kaameraan kun. Kaameraa fi wanti bitameef laaptooppii. Nama kaka'umsa qabu namni kenna hin gargaara waan ta'eef homaa irraan kaayatiin siif bitama. Kuni 200 xiqqoodha. Dolaara 200. Asiliinuma kun namni asiliin nutti taa'imu achumarraa manuma asiliitti dhufnee si gargaara. Sokee. Waan akkanaa gise namni mirkaana qabu godhaniif amma 100 takkaalamaa kun dhiisudha bara. Nama dhiyoo kana mucaa wayii rakkadhe 240 dhabelaan jedhee bayuuf deema laayif irraa beelanna jira sooma keessa. Nama afur mooshan tukuma kuran kenne 200 tayyoo san guuree fi biraa bahe salphaadha kun si gale. Akkasuma. Asliidhumti guyyaa tokko sagantaa qabu akkuma feete godhin. Addiidhaan sagantaa kana qabee nama cinqu beektaa firiidamii kanatti amana waan ta'eef namni mirga ofiitiif falmatu mirga namaa wannoon jedhu. Ani yeroo akka carraa gisee warri na jala jiru an gisee miirri isaanii tasgabbiitiif gaarii hin beeka beekta. Ani gisee ofii geemii taphadhuyyuu miira hordoftoota kiyyaa laalee taphadha beekta. Gogaan dhiibu. Akka carraa ta'e ijoolleen jajjabaan na jala hoo jiraatan ani rakkoo miti 200 kana gisee matamtii gaafan. Sheeruma nutti godhaa hin dhumnaa guyyicha. Rakkoon hin jiru ni. Salphumaan binnaaf dhugaa. Mucattis garuu haa barbaannu. Like ajandaaf illee nu kolfisiisa beektaa. Mucattiin garuu hin bareeddi barsoore mucattiin garuu. I know sana barbaannu tokko hooyoo jennee tokkoffaa hin kolfina lammaffaa deebitee wanta akkasillee hin hojjettu like barsiisuu barumsa ta'as you know this is very embarrassing kuni baay'ee nama jecha. Mucayyoo kana osoo argee hin badhaasa yeroo osoo dhufte itti sheer godha sagalata. Amshura suna keessa teessee dhaggeeffachaa jirti isa fooloo.
Ani yeroo tokko waan hin daganne keessa mana baankii osuma hin jiruun Askisa iji wayii. garuu namni tokko shamarran Oromoo hattuudha kan jettanii shamarran Oromoo generalize hin godhina please. Shamarran Oromoo hundina akkas hin godhani. Yoo takka balleesse hundumaa walumatti qabdanii na rabsina. Yaa isinis dhiirri Oromoo hattuudhaan jedhin haga. Dhiisaa sana. Haaraa ani hin jedhu yoomillee akkas hin jedhu ani. No. Ani nan jedha sooree ko. Ani hin jedhu. Ani maaliif hin jedha seete? Ijoollee biyya Arabaati. Ijoollee biyya Arabaa saamurratti waa baay'ee Yaa dhiirri tokko kan biyya jiranii hedduu jiru yaa dhageen jira. baay'ee amantee innumti bultii wajjin godhatteetoo biyyaa baatee boru wajjin jireenya godhanneettu ilmoo wajjin qabdullee diinatti ta'a beektee ofuma alatti erge. Wanni akkasii jira beektaa wanni sunillee waan badaadha. Egaa sunis qalbiin dubartootatis dadhabaa ta'uusaa sanis shamarran keenya nan komadha sin sobu. Utaalaniituma callisanii maallaqa isaanii akkatti dhama'anii erguun isaanii irratti sunis salphaa. Yaa'ee kotonni marti jechuudha afaan bana. Har'a hoo jiraarra eessitan du'aa miti. Du'aarra namni eessi. Ilma jira sabboonaa jira. Isaa miti ijoo nama muraasa jedha jimmaa hundaa miti jimmaa ijoolleen kan kabajaa fi kennitu kaasutu jira jechaadha. Kan maqaa hin qabne kan jimmaadha bakka buunetu maqaa xaayiroodha. Ilmaan kuulloo takka takka argitee naafxanyaa achi keessatti dhalatte malee jimmaa miti. Jimma kaaka ila akkanaa kana jimma argitee akkanaa wijaban warra oromummaa isaaniitiif gadi hin jilbiifan. Gaafa isaan baandiraa naafxanyaa ol qabanii nutti ijjisan jarri kun immooyyuu qoricha budaa ol qabanii argitee kan dhiigan dhufte isaan dukaan irra deemaa turan jarri kun sababa kana jibbaman. Kana beekaa Oromoo ol qabaa turanii jechuudha. Maal abbaa isaanii fidan maal haqa diimaa waan jimmaa fi uummanni jimmaa har'allee borullee akka kutaa kudha tokko Waan inni Oromoo jaallatu saba guddaa lallee. Ani Mubaarak isa harka keessaa fudhe jedhee keessaa fudhatanii dhiisaa uumaa miti hundumtuu wanti. Maaliif harka keessaa fudhe jira seete beekta bakka kana shira jira. Mubaarak musammaa kunuyyuu shira guddaa qaba. Maaliif shira guddaa qaba beektanii? Kaleessa dubbatanii bareeddu kaleessa mana tokkeetti Mubaaraffaan dubbatanii kaleessa mana tokkeetti iyyuu galchanii Mubaaraffaan nage Mubaarak mootii qabate achi keessa sa'aatii 24 haasaa turan. Mana dhaggeeffadha waan isinii hima sakkitti mana dhaggeeffadha waan isinii hima. Mubaarak musammaa dhugaan isinitti himaa miti. Waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee sabboontota Oromoo ijoollee argitee qaroo qabeeyyii kana ijoollee kana wajjin walitti hidhatee jira. Innuu maal dalaga? Innuu mootummaa wajjin dalaga maqaan isaa. Ashabbaariidha innuu maqaan isaa jechuudha. Dhugoma rabbi. Mucama kanarraa mee harka fudhatee akka hin gargaare ilaala. Gaasanillee akkuma gaafa duraanitti itti gadi ba'an. Dhugaa rabbiin isinitti yeroo kanatti wanti mucaan kun hin gargaaramu harka keessaa fudhadhe jedhu horii jalaa hate Oromoo irra gabbahee sagalee ta'ee fi namni kun rakkate waggaa 5 hidhaa jira. Ijoollee biraatiyyuu ta'aa jira miti nama biraatiyyuu ta'aa jira miti. Akkamitti jimma maqaa jimmaa himachaa harka keessaa fudhadhe shira jiru laala asumarra. Shirri asii xaxamuu fi kaayiroo keessa xaxamu warra sabboontota keenya biyyattuu galaafataa jiru. Hin beektan malee isin. Hanga poolisiin gautu walitti hidhattee jirti ijoolleen kun wallaahi bildaa. Amana. Iddoo hundatti caasaa fi diriirfataniiti. Oromoo fakkaata maal jedhe yoo kana maal jedhe bar odoo kan dubbatu warra dubbatu keessa bar waa fuuta. Waa tokkoon gadi baasee isin iyyisiisaa oolaa hin iyyitanii Oromoon jedhe. Mubaarak musammaa achirratti hundi godhadhaa ilaala. Waan inni hojjetu, shira inni hojjetu. Siigalee? Bitaa gabbahee guyyaa tokko du'a Oromoon dhumaa jirti biyya dubbatu jira. Suud Arabiyaa keessatti yeroo sagalee ta'aa jiru san amma ijoollee sun hundi wanni faayidaa ofiif dalaga malee faayidaan ala hin dalagu jechuun namuu waan arganne hin dalagu. Yoo gubboollee barbaade haa guurtuuf Oromoo garuu ilma Oromoo baasuu qaba. Sagalee ta'uufii qaba. Ilaa dhageessu warra koomentii barreessu laalina itti kolfaa wallaahi faaraa. Koomentii garaan ilaalina. Faaraa duwwaa wargeessu wallaahi. Intalli gurbaa kana abaaraa oolte rabbiin asii abaaramtuudha asiin rabbiin si abaaru. Kanaafuu akkasii keessan ol dudubbisaa ta'uu danda'a wallaahi.
warra sagalee oromummaa keessaniif quuqamtan musliimummaa olii qabna kiristaanan jedhina musliiman jedhina warri quuqama mucaa kanaaf qabdan bira dhaabbadhaadha. Kanaafuu warri moonnottan keessan nu dubbisaadha guruubii keessan nu galchaa warri guruubii waasaapii beektanii inshaallah rabbiin ofaa baasu. dhaggeeffadhu. Rabbiin tumsa namaa godha ilma namaatii miti rabbiin tumsa godheefii ni baasa naxaa bahuu danda'a. Namicha lubbuun isaa baasuuf itti murteessan sababa namicha Suudanii tokko irratti baase beektanii qeerroo yoo tana Suud Arabiyaa keessatti rabbiin isa baase san. Mucaan kun nama ajjeesne hidhaas fixatee ni baha. Kara deemtuu fi garuu kijibduun hololtuun asumatti haftanii jechuudha. Bilaasha haqlaaqa fi akwaama keessan ofirraan balleessuudha. Kini ani kan na ibu warri musliima taatanii wallaahi garaa keessan keessatti fira yaaddan horumaal eessa gaha mee of ilaala dursa namni of hin yaadanne akkamitti nama yaadata namni of hin qabne akkamitti nama ta'uu danda'a kana bar ummata akkana kanatti deema kana maqeeqa kana arrabsitan siin taane ta'ee miti mulliqqi jedhiifi deemi komentii badaa haga barreessitanitti dhugaa rabbii namaatiin tokko nama baratee iyyuu miti namni barate hubatee xiinxallee waa dubbate nama akkasiiti bakkeen laatiin abboota na qoshaashaa duwwaan azzala deemtee kaara jazba nama akkasiiti bakkeen laatiin eenyumaafuu jecha si nama waa'ee mucaate irraa dubbadda abbaan barbaade komentii isaanii ilaalee kana bira tuffadhaa bira darbaan akkanaa tana tan. Kanaafuu akkasii irraa nodha keessan na dubbisaadha. Inshallah boroo itti deemna bakka keessan na dubbisaa ishee halkan gaarii. Anis nama akka keessan dubbatu garee suqaa gareen isheer ta'e yoo jiraate wallaahi hundi keenya riyaala 5 irraa maantaan ni gargaarra nama tokkotti baata amalee Oromoon galaana irra dhangalaana amshir ni baha obboleessi keenya. Haatidittiin mortittiin dhalaalleen dhiirillee kun hundurraa kusheessin dhumini dhalaan immoo duraa paantii of jalaa fixee qullaa deemta hundurraa kanatti dhumini. Wallaahi sabboonaan Oromoo sabboontonni numa jaallatanii jechuudha qaaliidha inni Oromoo tokko. Xaayiroo keenya rabbi umurii isaa nuuf haa dheeressa mallee mana isaa dandeechi birqaa rabbi mana isaa